Kanafi please balaa gaazexii dhigaa obboloonni keenya akkuma beektanii Abu Dhabi irratti waan guddaa ta'eera. Abu Dhabi duwwaa miti. Dubai, Sharjah, Ajman bakka biyya kana keessatti biyya garaagaraa keessatti balaan gaazii lubbuu nama baay'eef darbu ta'eera. Kun immoo inni yeroo baay'ee gaazii ija keenyaan laala. Gaafa banneen isu foolii isaatu nutti dhufa gara funyaan keenyaatti. Gaazii sun qilleensa gatii ta'eef mana guutaa jechaadha. Amma namoonni mana dhaqan immoo guutuu mana keessa guuta. Isin asiti gaafa gaazii sana itti qabsiistanii mana guutummaa manaatu abiddaan qabataa jechaadha. Muumuu beetu ruba isaati miqqataxalaw maaliif gaazii sun qilleensa haala qilleensaatiin yaa'ee mana sana guuteera jechaadha. Agartanii fiddanii keessaa ba'uu hin dandeessan. Maaliif abiddi sun kan inni jalqabu bakkeerraa jedhee galeet gatii ta'eef kan nama nyaatu. Waan nama dhibu immoo isa qabsiise duwwaa nyaatamu isa rafee nyaata. Waan baay'ee nyaata. Ani baay'ee waan na gaddisiisu balaa abiddaa. Ijoollee afuriif haadha manaa isaa namicha dhabee tokko yeroo hundaa በጣም ማሀፍ እንቱ ዱኤራ ተንጀለ በቃ ማሊፍ ወጀተኒ በቃ ኦሬዲ ጅሬኛ ሳጉቱ ዱኤራ ነምች አቢዳ ዶዶአኒ ኡቱ እንጂሳ ኢላሉ አቢዳ ነካቱማን ማቴ ሳይቻለ የሮባየ ሻማ ኢብሳን ጋፈ በዱ ሻማ ኢብስኔ ጋፈ ዲስኑ ኢሪቢ ጀቹን ዱአ ጀቹ ለቤቱ ኢሪቢ ሱኑ ለገቺሲ አካታነቲ ማቲኛቴ ማቲና መሜቃቱ ጆሌት ጥኖ ሜቃቱ ሀርከሳኔራ በላን Yokin qamasani yokin lubbusani bala meeqa akkasi fixeeracha akka biyya kanaatti maatiin keenya dhalli keenya biyya alaa nu deemte jedhanii gafoonto jedhanii isaan immoo qabsiisatanii ijoolleen biyya keenyatti ijoolleen shamarran dhiira baharka baay'een maatitu bisheessaaf nyaata abiddaan hin danda'an gaazexii mitiiti isni galee saamiti please kanaafi sirriitti wanta kana dhaggeeffachuu akka isin qabdan namoonni dallaalaan biyyaatti ijoollee kana fiddan dhiiras haa ta'u shamarran warra fiddanii hojii nama arguun bareedaadha. Hojii nama gashuun bareedaadha. Garuu hojiitti nama bobbaasuun bareedaadha. Garuu bareedina kana duuba rakkinoota jiranis itti himuu dirqama keessan isin jechuun barbaada. Rakkina jiran don't focus only the money. Isin galee akkaataatti maallaqa argatanii qofaarratti dhaqanii focus gootan malee qulqullina ijoollee irratti namni focus godhuun jiru. Akkaataa isaanitti gaazii fayyadamatti namni focus godhuun jiru. Waan hundumaa kanaaf ijoolleen keenya gara deemanitti chaarjarii irra ciisa akkasiin utuu bilbila haasa'anii gubatanii du'echaa jechuudha. Okay. Isinii galee kanaaf please namoonni an ergaan koo namoota akka dallaalaatti nama fiddan yookiin immoo biiroo qabdanii seera qabeessa hojjetan. Warri seera alallee hojjetan yoo jiraatan please ishee kana garuu ijoollee keenyatti himuu hin dagatina. Baay'ee tuffatu waan akkasii gaafa namni isinitti taasoo beektu. Maaliif beektu yeroo hundaa waan nama nyaatuun tuffatama. Isinii galee waan nama nyaatu hin tuffatamu. Yeroo baay'ee waan yertuutu nama ni miidhan waan yertu salphaa fakkaate. Akkuma abiddi kun akkuma ruuzii affeelesii kennu akkuma baraaxaa bisheessee sii kennu siinillee dhandhakee bisheessee naafa si godhaachaa. Please karaa of eeggannoo godha. Wanti kun si qaqqabu warri Abu Dhabi irra rakkinni ga'ee haadha ijoollee 20tu gaaziin itti dho'ee gaafa jedhamee haasa'amu dhageessaniitu mana Nuuraddiin Baabaatti. Namni baay'inaan namni beekin hin jiru. Ijoolleen baay'een miidhamaniiru. Ijoolleen kan gaazii kana lokkose nama tokko kan immoo itti miidhame nama 20dha jechaa jiru. Isinii galee already odeeffannoo kana fudhachuu fi gara sana deemaa jiru jechaadha Abu Dhabi. Agartanii ijoolleen kun akka hojjetanii akka darbuuf fedha kan isaan dhufan. Borgana of gargaaruu dhufan. Maatiin illee ija isaanirra kaawwateera. Ijoolleen kun garuu har'a eessa jiru? Qaama isaanii sakamtu miidhame. Haala maalirra jira? Miidhamni isaanii parsantii meeqa? Lubbuutiin jiru hin jiranii? Shamarran of eeggannoo godha. Baay'inaan har'a accommodation kana keessatti warra dhiiraa dhageenya malee baay'inaan ijoollee shamarran gaazexaa isinitti dha.
please of eeggannoo godha. Bilbila haasa'u sittaaf attention sammuu keessanii wajjin ta'a. Kanaafidha yeroo baay'ee ofitti araarama kan isin jiru ofitti. Namni yoo ofiisaa qalbii isaatiin ta'e waan tokko qalbii isaatiin hojjeta. Akka gowwaa dhaqaa laala. Gaazii baay'een jibba baay'een jaalladhu. Kana dura Abu Dhabii akka biyya kana dhufeen Abu Dhabiitti balaana biddaa ga'ee gararraa top roof helikooftariitiin kan isaan akkasiin dhufuudhaan idda gaafa sana baay'een jibban jaalladhu. Balakoonii banaan jaalladhu. Ijoollee achirraa kufeen argatii ta'eef ija kootii abiddan jaalladhu. Baay'ee ulfaataadha bolaa kun waan haadha haasa'amu kuni waan salphaas itti fakkaatiin. And I wish warroonni tiktokii fogeerii gurguddaa qabaatan utuu waan akkasirratti hojjechuu danda'aniiti nama meeqa akka oolfannu obboleettii durbaa obboleessa dhiiraa nama meeqa akka nuun oolfachuu dandeenyu salphaa miti beetu. Garuu sooshaal miidiyaa harka keenya jiru arrabsoof itti fayyadamna. Utuu hojiif itti fayyadamne, utuu wal bira qaqqabuutiin itti fayyadamne. Warroonni immoo biyyaatti nama fidanii gaafa fidan namni kun akka inni dhiqatu, akka inni nyaatu, akka inni of eegu iddatti malee booddee gaazii gaafa lakkoofsu maal fakkaata? Gaaziin tokko amma tubboo amma kan jiru jecha wantoota sana bitanii gashuu nafe. Dhaamsuu yaadachuu, cufuu yaadachuu, ilaaluu ittiin fakkaanne beektu asiitii waan dhooseenii nama meeqaaf meeqa kan dhumuu danda'u. Nama baay'ee namni dagatee namni hojii dhaquuf namni rafee jira. Araasiin jirtii deessu. Ijoollee daadhii fiiganii jalaa miliquu hin dandeenye jiru. Namoonni hojiif jarjaranii ganama barii kaananii yerootiin rafan jiru. Namni kun hundumtuu of gatee rafachaa. Utuu akka biyya keenya villaa keessa callisnee dallaa mataa keenya keessa jiran ta'e waa tokko beektu amma garuu akkasitti. Immediately abiddi gaafa wantoonni liiftiin illee waan baay'eedha kan jiru. Elektiriikii hojii wal qabatee jira waan hundumtuu abiddaa fi gaazii fi abiddi elektiriikii wal qabateedha kan inni jiru. Ittaansee immoo konkolaataa aksiidantiitiin nama meeqa du'u amma ijoollee lama du'ee jechaa jiru. Guyyaa guyyaatti ijoollee keenya guyyaa guyyaatti haayiwee irra kan isaan caalu. Ani nan argaa yeroo baay'ee gaafa deemu jira. Ispeeshaalii karaa ajiman shaarjaarraa haayiwee irratti ijoolleen keenya kan isaan caalu. Ispeeshaalii iddoon jibbu tokko jira iddoon karaan ce'u jibbu. Ijoolleen keenya warri Paakistaanii warri Baangaalii hundumtuu haayiwee sarara kan inni ce'u. Maalubbuu keessanii jaallattaniise የቀረ ነገር ጥንቅር ብሎ መቅረት ይችላል። ሰው እንዴት ነው ሃይዌይ ላይ የሚሻገረው? ዋን ሲደርቡ ሆጂ ሲያደርጉ ቤለም ሂሪያ ኬ ሲያደርጉ ዋን ሁንዱ ማልታአቱን ልቡ ኬሰን ቃሊፍ ደቂቃ ሰከንዲ ቶኮ ደቂቃ ሸን ብትታገሱ ያለበት ማረክ ነካ አኔሮን እንደ ዋይ ኮንኮላታ ባይ በርሲስ ማሊፍ ከራረጋ ፈጫሙ ከርቲጥኑ ቶኮ ጅረቤቱ Handoon yookiin namoonni yaadaan qabamanii diimaa ifee hin ce'u. Gaafa diimaa ifee namni ce'u namni hundumtuu duukaa ce'aa beektu. Namni nama sana laala malee indee maa ce'eetu itti hin beeku ce'aa jira mini no dhaabbateera diimaa jedhee. Kun diimaadha. Kun magariisa. Kun keelloodha jedhee kaa'eera. Warning hunduma isaa wajjin kaa'eera. Nama ilaalina namni sun yaadaa yoo deebisin duukaa duutu jechaadha beektu. Ilaalaa ticcaasanii jechuun barbaada. Please isin barbaada. We need you guys. Isin barbaadna. Bakka. Hammeenyuma isaa wajjin namni sun nuuf jiraatu. Giddeella utuu wal jibbinu utuu naa jiraatanii nama wayyaan akka kootti nuu jiraadha. Please. Maatii keessaniif reeffi fe'amee hin galii. Maali abaarsadhaa? Haadhi keenya yeroo hundaa maaliif maatiin keenya qara laalaa hafu? Wayi? Lamin? Namoonni xuuxxoo keessa lutuun gatiin immoo biyya kanaan dhufiina bakka. Nama of danda'e. Ani maatii koofis karaa ta'e dhufii koofis karaa warra jettan kottaa warri abdii kukkutattanii dhufiina amma nama maraate baay'ee jira biyya kana keessa.
ijoollee agartaniitu shamarran inni kaan laastikii uffatee inni kaan amma mucaa tokko hin badde ajmaaniitii baddeedhanii ansoolaa fuudha uffattee karaarraa fuudhanii manatti gashanii hin basii geessuuf ennaan nan salaatetti ansoolaa fudhattee uffattee siliipparii godhattee fiiddeedha mucaa. Duukaa finnee dadhabnee agartanii namoota baay'ee dhibee sammuutiin qaban gara biyya kanaa dhufaa jira. Maaloo nama gaafa fiddan ilaalaa namni kun sammuusaa qalbiisaa hojii sirrii miti yoo ta'e suuta jedhaati gashaa biyyatti biyya isaa hagalu baqa suuta jedhaati ittiin himina dhugaa suuta jedhaati namni kun rakkina sammuu qaba maa'inni kadhachiisaa fi akka amantaa keessanitti gargaara dadhabdu taanaan immoo suuta jedhaati biyyatti gashaa biyya hagalu dhugaa Dubaay keessatti. Akka baranaa ijoollee keenya akkasiin argee dhugaa mataa keenya gadi qaban yeroo hunda akka boonyetti yeroo hunda akka gaddinetti yeroo hunda rakkinni tokko mini lama sadi dhaqan yeroo hunda kamiin gargaarre kamiin isa kan dallaalli nyaatee karaa irratti gatee ijoollee maraattee mataa hooqaa mataa ishee ciccira akkatti deemte akkasti mataa sana akkas gochaa deemu waraqata malee. Fuulli isaanii kun keessa gaggalee fuulli isaanii kun kaleessa dubartiitu maadiyaatii baasee dhabamani ijoollee dhiiraa maadiyaatii baasan meemmee wal barbaada laala maa waliin ilaaltanii gadi baanee dubbanna taanaan ምንም ችግር የለውም gadi baanee dubbanna bakka እውነት ani ijoolleen dhiiraan keenya haa huqqattu malee iji ishee keessa haa galu malee ijoollee dhiiraa maadiyaatii baasan argeen beeku unatiin nu mulaatu. Biyya kana keessatti garuu nan arge eenyu kana godha unuu keenya wal gochaa jira jechaadha. Baay'ee nama fiduu fi maastarsiif digirii ምናምን አይፈልግም. በቃ namummaan qabdan taanaan ijoollee kana biyya kanatti hin guuriina. Namummaan mu qabdu taanaan fuudhaati bakka geessisaa. Tarii har'a ijoolleen har'a gubatan jedhaman kuni eenyu akka isaan fideeyyuun beekana yookiin bakka jarri warri fideeyyuu quban qabanii bara yoona kana ijoollee kana quban qaban eenyu akka fideen quban qaban because fidanii magadhiisu malee ክትትል የሚባል ነገር የለም. Namoonni follow up jala bu'ee jala godhu jiru eessa jiru mucaana fide eessa jira steetii kam jira maalirra jira ittanii quban qabdan. Peejii masaallee qabaatanii gorogortanii eessa dhaqee laata mucaan kun ittanii nagartan. Because you just focus on your money. Birritti xiqqishu. Namummaa dursaan isin jechuu barbaada. Saba'aawwinnat saawunnat ነው የሚቀድመው. በቃ namni yoo jiraate mawwaqaaqas ይቻላል. wal fuuldura dhaabbachuu hin danda'amu. Wal falmuun hin danda'amu. Wal taajjabuun hin danda'amu. Yoo lubbuutiin jiraate. Dhugaa. Alal tokko waan akkasirraati haasa'uun barbaadu. Garuu gaafa taa'inatti caalu bakka yoon haasa'ee buqqisee faffateen haasa'a sirriitti akka ajaa'iba akkatti babbaaseen haasa'a dhugaa. Namni beektu sirriitti quba qabduun garuu wal dhabuun barbaaddanii wal dhoksitu sakkasii waliin dhoksanii gaa'eessi sakkasii wal gorsu. Hammin akkasii danutti cimee dhufeeti wal gorsinaa wal dura dhaabbannaa wal sirreessina. Ana akkasii sirrooftanii barbaada. I don't need anything. Waan sirraa barbaadu tokko hin jiru. Naman gadi baasee laabaluu akkasii hin jiru narraan eegina. Garuu walumatti haasa'a. Ilaalaa ta'uuf sirreessaa isin gochaa. Inni guddaan har'a ijoolleen kun gaazii kana gaafa isheen dhumtu rakkinni inni guddaan unu bira jira malee ijoollee kana bira jira miti. Because abiddi gaafa fiddanii ijoolleen kun akka isaan rimootii qabatanii soofarratti akkasiinii like housemaidin qacaramtee fi akka isaan nyaatanitti dhaqarsanitti hintanii fiddan agartanii akkaataa ana caala akkaataatti beeksisichaayyuu baay'ee addadha. Ababalii addaatiin ababa addaatiin kaleessa ijoolleen kun abaabootiin akka dhufanittidha biyya kanaati. Abaaboon bitamee fi akka kennamettidha. እንደዛ ነው አቀባበላቸው አከስራ ሰና ፈቃት
sana bakka na jireenyi ijoollee kana har'a manna lakkaa'u isin jechuun barbaada. Ijoollee kanatti abaaboo caalaa kan dursu akkaataa isaan itti jiraatan itti muun dirqama ture. Gaasiin kun akka inni abidda ta'e ofii keessanii hojjetattu of eeggannoo godha. At least of eeggannoo godha. Baay'ee gadheedha. Konkolaataa gaafa ceetan akkas godha. ID keessanii namaaf sim kaardiin baasiina. ID keessanii namaaf waasiin ta'ina. Sim kaardii baasii jechuun abidda harkaan qabachuu jechuudha jettanii itti muun dirqama keessan ammayyuu yeroon jira warri haftan bilbilaati itti maa warra kan keessaniiti. Namoota muraasa beekaa baay'ee hariiroo gaarii kan ijoollee keessanii wajjin qabdan. Thank you. Garuun hafammayyuu ni qaraan. Ijoolleen kun gaafa dhukkubfatan amma dheengadda mucaa tokko gaafa naa bilbilanii konkolaataa hojii sageessutu hojii sageessee miilla isaarra ba'ee jechaadha. Miilli isaa kun tokko jiru obboleettiin natti bilbilanatti. Mucaa maal godhanii manatti gashan akkomodeeshiniitti gashanii mucaati maal jedhanii biyyatti si gashinaa. Sirii galee maa mucaa miillaan deemee dhufee mucaa ofiisaa dalagatu konkolaataan kaampaanii miilla isaarra ba'ee miilla isaarraatii cicciree biyyatti gashu maa jechuudha. Agartanii maaliif akka sedhe beektu namichi kun sirriitti gatii nuti uffateef. Dhaqii kan dandeessu dhaalennaan gowwaan galee niitii dhaaleedha. Agartanii utuu wal jala dhaabbanna ta'ee utuu wal gargaarra ta'ee utuu wal barbaanna ta'eeti ijoolleen keenya har'a abbaan barbaade haqqi ishee nyaattee abbaan barbaade mana keessa teessu turte. Baangaali meeqaaf hindi meeqana kan haqqi ijoollee keenya irraati muxuutu godhee taa'e. Fidaa hojii gashinaa jettuu koomishiniitiin isinitti ilaalle ijoolleen galu baangaalii findiin ijoollee irraati birrii fudhattee badaaddanaa jetti. Baangaalii sana beennu hindi sana beennu kan isaan beekan isinidha. Namichi bilbila irraa kaasuu didee switch off godhatee badee kana deebiin jiru. Agartanii kana caalaa gurdatee biyya kana keessatti. Salphina kana caalaa ammaa booddee salphachuu dheenyu tokkollee hin jiru jechaadha. Ijoolleen hojjettee humna ishee gaafa dhabdu kan akka kana naqaan seena salphisu tokko hin jirana. Yoo uunatee nu mul'achu. Namni hojii fuudhee gashee kun irraatii koomishinii fudhatee namichi kana qorqoree baree lafeesaa fuudhee nu dhiyeessuu qaba ture akka isaatti ta'eetiin booddee. Amma garuu ijoolleen kan ji'a lamaa kan ji'a sadii kan ji'a afurii akka yerootti birrii sassaabatanii gosa hojjetanii humni isaaniituun kennamiiniif karaa lafa fincaanii jiru. Meemmee ilaala mee gadi ba'aa kaati callisaa balbala banaa gadi ba'aa. Ijoollee keenyatti mataa ishee xaxaa karaarra deemte jechaadha. Ayidallam waa'ee gaazii fi waa'ee konkolaataatti immoo mitiiti. Isheen kaan immoo akkuma kana isa kaan gaazii dho'ee ajjeesa isa kaan immoo konkolaataatti ajjeesa jechaadha. Egaa maal carraan keenya agartanii utuu tokko taanii wal kabajuu dandeenye walii dhaabbanne garee gaarii tokko dhaabbanne akka sooshaal miidiyaa akka ijoollee Oromootti wal jala dhaabbanne akka jarra wal tumsanii utuu wal tumsinii irra ta'ee tokkoffaa dumbulloon nama tokko nyaatamu lammaffaa namni nama fidee biyya kanatti maayini akuukwee inni haasuun irra wal dhokatan tokko. Isinii galee si argee misa jedhan argee kukkuu jedhu beektaa. Gaafa barbaannu agarraa gaafa barbaannu agarru akkatti wal jala dabarree haasa'aa jira. Kun sirrii miti. Dhugaan isiniin jira. Birriitiin miti dhiigaan deebisanii imimmaan ijoollee kana. Dhiigaan kaffaluu hin dandeessan. Tarii namni isin gaafatu dhiisuu danda'a. Namni isinitti immoo dhiisuu danda'a. Garuu unateen nu milaachuu kafiyyaa unan jillatu. Gara deemetti kan arrabsamee kan nyaatamee konkolaataa bakka maayinni konkolaataan illee ijoollee keenya malee nyaatu. Abiddi illee ijoollee keenya malee kan maraatee akka shamarran dhiirri ijoollee maraatu dhugaadha. Meemee ijoollee shamarran keenya immoo laala hundi ishee maraatte feestaalii kan goototaa deemtus argeera. There's a lot. Bakka mataa ofirraa ciraa deemu. Maal ijoollee kana warri fide maqaan qabdanii yoo namni gaafa sin jalaa badu you should inform embassy inform gochuu qabdu.
ፖሊስ ጣቢያት ኢንፎርሜ ጎቹ ቀብዱ ፓስፖርት ሰነረ ከነከናኒ ነመን ፊዴ ሂምበዴ ጀሬን ኢንፎርሜ ጎለን እንዴ ምን ማለት ነው? የእውነት በቃ ዋንተ ኮኮቹ እንደንደስ ነመ ኡምሪ ሳቁ ለሰደት ይውልተኤ ምንም ነገር ማረጋችን ገሩ ማልጎቹ እንደንደሱ ኢንፎርም ማረግ ይቻላል። ኢምባሲት ቤት ሱራ ሳውጂ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ፖሊስ ጣቢያት ቤት እንደሱ ለሚሆን ይደበደም መከረራ በቃ ጀስት ኢንፎርም አቺ ቦዲ ከረት ከረፉለ ቲክቶክ ከረገረገራ ምን ለሚኩ በርባደሙ ደንዳ ይበርባደ መነመ ከነበርባና ነው ጀላ በዴዳ ነው በርባዳ አይተን ኤሰዩ ነገር ነው ማነ ጃዛ ተኮጂ ከሰጅ ተኩማ ከሰት ስኒ ባስ ስኒ ገለ አከስ አማ ጆሌን ከ ማሊት ደቢያናማ ጆሌ መነነማ ሆጀተን በለስቲ ካናመሙ ደቢያኒ እንዴ ኢኒ በደ ዩገሉ ደደበ ኢሰጅሩ ሞማልታተኒ በለስቲ ስኒ ገለ ከናፍ ቁፍ ኤገነው ቦተኒ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አከቦት ባየን ገመዳል እውነት አኔ አልቶ ኮቶ ሶሻል ሚዲያ አምነት ሃፒ ገመዱ ሚቲ ጋፈን ፈቀስቲና ሰ የእውነት ነው ማለት ገመዱ ሚቲ ኮሚኒቲ ጪማ ቀም ኮሚኒቲ ጀቹን እኮ ወሎ ጀቹን አን ኢስኒን ቀባ ሲነቀበቻ